akka biraa yoon dadhabe arraas ta'ee boruus yoo ta'e arraa fi boru jidduutti inshaallahu ta'ala rabbiin haa wayyeessu du'aa hin godhaadha. Rakkoo bal'oo fi baarillee waliin keessa jiran san dhaqee qooddachuun kiyya hin oolamu waloo irraa aane waloo narra aananii isaanii na dabalanii inshaallahu ta'ala du'aa hin godhaadha. Ammoo asumaan viidiyoo tana laayik tuqaatii wal biraan gahaa koomentii jalatti hedduu mataan na dhukkubaa jira buleeyyin kiyya du'aa hin godhaan isin jechuu barbaade. Kaleessa galgala nasruutu hafee jaaniiti namoota gartee ijaalloo isaanii bobbaasanii ijaalloo magaalaa keessa deemte manni nasruumee maarreemmee jettee na gaggaafachuu turte. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo kabiyya jirus kabiyya Oromaa jirus bakka jirtanitti salaamtaan xiyya ta'uun irraa buqqaate isin biraa geessu jechaa akkam jirtan obboleeyyan kiyya. Annagaan qaba alhamdulillah galata rabbii. Arra nasruu maal qabatee dhufe jechuun keessan oolamu wanni qabadee dhufe. Yeroo ammaa akkuma argaa jirru baarilleen qabame bal'oos waan keessa jiru nu beeytanii amma gaa wanni itti aanu maalii jechuun keessan oolamu. Wanni itti aanu inshaallah gaa walau anis gartee xiqqoo waan dhukkubaa jiruuf walau dhaqee waliin gartee ol darbame walau dandahee baasee yoo rabbi inshaallahu ta'ala eega bahar khadeemechi seenee rakkoo san keessa inni jiraattu ati duraan guyyaa lama dura walillee dubbifne turre baharin angaruu na dhukkubu ture mataa miidhamaatiin qaba garaa torbee tokkootii fi guyyaa lama guyyaa sadii ni gaha ati gara guyyaa 9 guyyaa 10 taa'aa jechuudha hagana dhukkubuu jalqabee kana dhukkubaa jiru immoo mataa miidhamaatiin buleeyyan kiyya mataa kanallee du'aa hin godhaadha rabbi si haa fayyisu yaati du'aa hin godhaadha. Mataan baay'ee tokko na dhukkubaa mataa miidhamaatii alhamdulillah garuu ammoo golbeetiin jira. Ammoo leengadda guyyaa lama dura bahar bilbila wal dubbifneeti bahar nama dabalanneeti qorichallee fudhannee haala sitti wajjin dhayna malee kophaateetillee deemtee hin dhaqinii bakka san jeetiin isattillee dubbadee ture innillee ammoo nan dhageenyee jechuu walumaa galatti. Kaleessa galgala nasruutu hafee jaaniiti namoota gartee ijaalloo isaanii bobbaasanii ijaalloo magaalaa keessa deemte manni nasruumee maarreemmee jettee na gaggaafachuu turte. Ani mana kiyyarraayis deemee hin beeku bakkaan an jiru kan dhufe harkaan yoo taatees firraa hin dhoorkaa tabiraa tarabbiin hin katabin natti isin taatu jechuu barbaadeeti. Ta duraan katabamte immoo hin oolamtu jechuu fedheeti. Kanaaf wanti na ajaa'ibsiise inni guddaan bahar rakkoo as keessa jirtu ni beekaa gurbaan kun abdiin kun yeroo dheertu akkamitti akka gartee as keessa nu cinquu ture nu dararuu ture namoota baay'ee dararuu ture ni beekaa akkanuma callisee mala tokko dhaba fala tokko dhaba akkamitti deemee mootoffiidha moo maaliif deemee bakka san dhaqa maaliifin kana jee balloon qabame fakkeenya yoo namni tokko qabame namoota duuba jiru santu nama san cinaa dhaabbatee gargaarana fakkaatti. Ani wallahi balloos gargaaruudha bahari isaa ta'u jawaadee isaa ta'u gargaaruudha obboleeyyan kiyya duubatti hin deebi'u ammoo waa hundaa'u wanni gartee akkaati nama cinaa dhaabbattullee si godhu haalaa fi akkaataa ati keessa jirtu. Ani immoo laftiin hangalu lafa fagoodha. Laftiin hangalu lafa fagoodha isaanirraa itti aansee na dhukkubuu ture akkumaan isin jechuu jiru kana gara guyyaa 9 gara guyyaa 10 hedduu na dhukkubuu jira. Keessattuu gara guyyaa 4 yookaan guyyaa 3 baay'ee mataan hedduutiin na dhukkubuu ture. Mataan hedduudha na dhukkubuu ture jechuudha gara guyyaa 4 moo 3 baay'eellee ifna oolchisee ture. Amma immoo alhamdulillah wayyaa'eetiin jira. Ammallee garuu qorichallee fudhachaatiin jira. Ammoo onni irra dirqama gartee as baasee viidiyoollee na waraabsise. Haala dheengadda baharii wajjin waliin dubbannee bahar na duuba calliseetuma wal mari'annee osoo jirru calliseetuma deemee jara mujrimootaa san harkatti seenee ichi jira. Haala jawaadeen keessa jirus ni agartanii mee eenyu cinaa dhaabbatee wal gargaara yeroo bahariis fiigee osoo waa tokko haala mijeeffatin dhagee seene osoo waliif bilbilee Abu guyyaa kanatti nama yoo harkanne nama lillee dabalannee qorichallee fudhannee akkasitti dhaayinaati. Kophaa ta'etillee dhaqee innillee naan jeetiin anillee nayyee kophaan dhaqu atillee nammoo akka kophaan deemne nama laalannee dabalannee akkasii wajjin dhaayinanneeti haasofnee turre. Waa wajjin haasofne san hundaa'u lafa dhiiseeti immoo baara.
deemee dhaqee amma jara harka jiraa jechuudha. Tattee aantu duuba maal taati jara keenya gukkana. Kanaafuu anillee gaa yoo rabbi jee yoo nama gartee rabbiin na wayyeesse inshaallah arraas ta'u boruus ta'u tarii anillee achuma ol seenee isaan waliin gartee achitti qooda fudhachuu wayya malee hin hafu jechuudha. Akka duraanitti nama fakkeenya gartee nuti nama waa beeku gaa sheekaas haa ta'u namoonni nuti dabalannee bakka san dhaquu dandeenyu akka duraanitti argachuu hin dandeenyu. Akka duraanii sanitti argachuu hin dandeenyu. Maaliif yoo jettan hundi namaa akkuma miidiyaa irratti arguu jirtan kana rakkoo keessa jira jechuudha. Hundinuu rakkoo keessa jira. Dafee gartee walitti hirmachuudhaaf yoo haala mijeeffate malee hin danda'amu jechuudha. Akkasumatti nama wajjin dhahinullee qorichallee barbaadachaa turree hin arganne. Itti aansee anna dhukkubu jira. Akkuma isinitti hima kana baay'ee tokko hedduu na dhukkubee ture hordoftoota kiyyaa. Inni biraa warroottan gara miseenjeriinis haa ta'u gara WhatsApp fi gara hundaanuu nasru maaliif balloo cinaan dhaabbanne. Balloo gargaaruutti hin jirtu. Jawaadee gargaaruutti hin jirtu. Maal taatee warri jechuu turtan obboleeyyan kiyya. Arratti gara guyyaa 19 ni ta'a. Baay'ee tokko na dhukkubuu jira. Mataan na dhukkubaa jira. Kanaatu isaanitti illee dirmachuu na qote. Amma immoo eega baarilleen deemee qabamee anilleen deemee itti naquun kiyyaa oolamu wanni na barbaadaa oolaniif hin jirtu jechuu barbaadeeti asumaan dhaamsa abdii faadha. Isin galee tagartee yeroo walitti dhufnee wal agarree sun carraadha. Wanti kalee katabamanii oolamti hin oolamtu. Isin galee humnaan yoo taate immoo humnaan abbuma humnaa sanumaatu injifataa gabaabdu. Abbaan haqaa immoo injifataa. An dhugumaan isinitti himu obboleeyyan kiyya. Jawaadee gargaaruufis duubatti irraan deebi'u. Baaris yoo ta'e gargaaruuf duubatti irraan deebi'u. Balloos yoo ta'e gargaaruuf duubatti irraan deebi'u. Warri immoo maal dalaguu jirtanas yoo jettan hedduu na dhukkubuu ture anaafillee du'aa godha. Ani akkumaan dheengadda viidiyoo isin gallakkisee ture viidiyoo waa'ee yuutuubii ayyaan laalchisee achirratti ol ba'ee gartee deebisaa isiidha. Haala isin jarjartee duraan dubbatte sana osoo hin ta'in akka kibiraa ta'ee jiru ol ba'ee viidiyoo isin mare. Guyyuma sanillee na dhukkubaa jira. Guyyaa sanirraa sa'a 12 yookaan sa'a 10 hin teenyaan viidiyoo san maree isin maxxansee san boodallee akka tasaa qoricha wayiitiin fudhadhayeetiin ifuma kiyyaa gartee osoo namni na bira jirullee lakkeenuuf fidayanii ifumatti yaadeemee qilleensa keessa gabbaanaan mataan ammoo baay'ee tokko natti deebisee na dhukkubee hedduu miidhamu jira. Hedduu mataan kun na dhukkubaa jira jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya du'aa yaanaaf illee godhaa rabbi si haa fayyisu jaatii koomentii tana jalatti rabbi si haa fayyisu jaatii du'aa hinaa godhaa. Ani balloos ta'ee eenyus ta'e abbaa fedheewu gargaaruuf wajjinis cinqamuuf abbaa fedheewu yoo ta'e rakkoo isaan keessa jiran callisee ilaalu ammoo wanti nama ajaju wanti nama qajeelchu wanti hojjetti si bobbaasuu danda'u haala ati keessa jirtuu fi akkaataa ati keessa jirtuutu waan tokko irratti si tarkaanfachiisa waan ta'e jecha kanaatiitu isaanirraa illee na qabee inshaallah ammallee du'aa hinaa godhaa har'aa fi boruu jidduutti yoo rabbi jee anillee waan hin ragee isiniifiin maxxansa yoo rabbi jee ammoo akka biraa yoo hin dadhabe har'aas ta'ee boruus yoo ta'e har'aa fi boruu jidduutti inshaallah utaalaa rabbiin haa wayyeessuu du'aa hinaa godhaadha. Rakkoo balloo fi baarillee waliin keessa jiran san dhaqee qooddachuun kiyya hin oolamu waloo irra aane waloo narra aananii isaanii na dabalanii inshaallah ta'ala du'aa hinaa godhaadha. Ammoo asumaan viidiyoo tana laayik tuqaatii wal biraan gahaa koomentii jalatti hedduu mataan na dhukkubaa jira obboleeyyan kiyya du'aa hinaa godhaan isin jechuu barbaade hedduu mataan na dhukkubaa jira obboleeyyan kiyya du'aa hinaa godhaadha. Ani bahariitiitu jarjaree na jalaa bakka san dhaqe malee haala mijeeffanneeti abdii saniis haalatti qabuu dandeenyuu fi haala bakka sanitti illee qoricha godhuu dandeenyuu fi haalatti balloo baafnu irratti waliin haasofnee turre bahar guyyaa 2 dura jarjaree gaa anis na dhukkubaa jira waan ta'e jecha ha'ee inninis jarjareeti inninis deemee dhaqee kun hokkanne keessa jiru agartanii anilleen ganamuma kanaan viidiyoo irratti argee viidiyoo gara waatsaappiitii fi kanaan irratti ergaa jiran isaan yeroo maraawii obboleeyyan kiyya kanaafuu gaha. Inshaallah ta'ala anis rakkoo isaan keessa jiran san wajjumaaniin qooddadaa du'aa hinaa godhaan isiniin jechuu barbaade tabiraa balloos yoo ta'e rakkoos yoo ta'e akkaan keessa jiru yookaan waan na qunname ol ba'ee viidiyoo isinii maruu hin oolu obboleeyyan kiyya
rabbi si abayyisu jaatii du'aa inaa godhaa hedduu mataan kun na dhukkubaa jira. Haga viidiyootti aantu viidiyoolee milkii viidiyoolee gaggaarii walitti deebinutti obboleeyyan kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.